أهلا يا رمضان يا شهر القرآن أهلا يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا أردفتوتا تشاينا لا تلشاتو. الحمد لله برم سهاريان ولدي بنجرة بلين كيا كبجمو بقى ربين قويا هراتين إسنجه بلين إسلاما قوت ما قوتتي بقى ربين جاء رمضان جاء خيري جاء برخا ربين بقتين إسنجه الحمد لله بقى ولمانو إن شاء الله تنقه warra soomanii akkatamatu rabbiin waa taasisu. Barumsi kiyya ka guyyaa har'aadhaa aappii ramadaana wal qabatudha. Aappii ramadaana wal qabatu waan jiru aappiin kun ka ji'a ramadaanaa kanaaf jecha ji'a ramadaanaa kana keessa ji'a ramadaanaatiif jecha bahee innis maal faayidaa ka jiru aappiin kun tokkoffaa aazan yoo barbaadde ogguma gasheentu aazan yoo barbaadde aazan irra kaatee akkasii aazan yoo barbaadde aazan sirreeffachuu aazan qaba. Qur'aana yoo qara'uu barbaadde qur'aana yoo suuraan qara'uu barbaadde suuraan jira. Qur'aana yoo sagalee irra kaatee sagaleen akka si qara'uu barbaadde sagaleen jira. Qur'aana yoo akka arfiisitu tuquu barbaadde achumarra jira. Maqaa rabbii 99 subhanallah achumarratti argatta. Tabsi subhanallah alhamdulillah allahu akbar ka jiru achumarratti argatta. waan gara qalbaan nu agarsiisu achumarratti argata. Lakkaa'uu hin danda'u. Ji'a taarika bara guutuu akkasii lakkaa'u sa'aatii hunda achumarratti argata jechuudha. Ji'a shaabaana hundaa'u achumarratti argata akkasii lakkaa'u. Waan aappiin faallaa ta'e waan isin jiru kana bichaa miti sheeneen isin daawwachiisa kan inni dalagu hedduudha garuu an lakkaa'uu hin danda'u waan viidiyoon dheeratuu fi amma garuma isaan isin dabarsaa isinumaan ijuma keessan isin daawwachiisa inshaallah. San dura garuu warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan akka chaayinaala kana jatti sabsiraa godhuudhaan jala galtanii maamila nu taatan kabajaan isin gaafanna. Chaayinaala kana sabsiraayib tolchaatu sabsiraayib godhuudhaan chaayinaala jajjabeessaa chaayinaalli akka ol guddataa deemu nu jajjabeessaan kabajaan isin gaafanna. Amma gara chaayinaala kiyyaa isin geessee isin daawwachiisee achumarraa gara barumsa dhufneetti dabarra. Amma gara chaayinaala kiyyaa haa dabarru. Erga haala kanaan yuutuubii sheentanii mataa olii kanarratti tolchaatu jettanii erga kanaan katabdanii kunoo akkuma asirratti agartan kana erga haala kanaan katabdanii ifama yeroo tokkoof erga haala kanaan mataa olii kanarratti tolchaatu jettanii katabdan kunoo haala kanaan piroofaayiliin kiyya qofti mataarratti isinii baha. Piroofaayiliin kiyya erga haala kanaan isinii bahe piroofaayiliin namaa wajjin jiraatu mala haala kanaan piroofaayiliin kiyya akkuma agartan kana isaan marti argaa jirtan kana erga haala kanaan isinii bahe maal godhuu isinirraa barbaachisa yeroo tokkoof erga cuqaaftanii haala kanaan gubbatti erga isinii bahee mallattoo diimtuu tana sabsiraayib godhuudhaaf akka viidiyoon isin dabarre nu hordofuudhaaf mallattoo diimtuu tana sabsiraayib ka jettu tana yeroo tokko si amma tana irra cuqaaftu. Bifa kanatti erga qayyartanii fuulduratti bakka kanatti mallattoon alarmii isinii baati tana yeroo tokko erga cuqaaftu. Filannoo sadii yoo isinii baasee jiraate filannoon isin filattan filannoo tokkoffaa ta'uu qaba. Erga haala kanaan baatti bantanii kun yoo maal akka inni si faayidu viidiyoon haaronni ani waraabee gadhiisu kallattiin barumsi harmarraa gadhiisu kallattimaan isin biraa dhufaa jechuudha. Kallattimaan jawwaala keessan irratti risaan isinii bahee argachuu dandeessu. Amma gara barumsa qabannee dhufnetti deebina. Barumsa keenya wajjin laallaa. Amma aappicha eessaa argannaa ka jiru mata dureen aappicha pileestoorii keessaa argachuu ni dandeessu. Garuu gara qallaal taheen akka itti argattan gara laafaa qallaaliin argachuu dandeessaniin liinkii isaadha. Viidiyoo kana jala isiniifan kaha liinkii san tuquudhaan gara pileestoorii keessanii isin dabarsa kallattimaan buufattanii itti fayyadamtanii jechuudha. Inshaallah amma isa keesseenee isin daawwachiisuu qofa amma gara isaa isin dabarsaa obsaan nu wajjin. Aappichi kunoo akkuma asirratti agartan musliim ka jiru kana irratti cuqaaftan obsaan eeggadhaa hanga inni nuu bahu. Kunoo jalqabaaf akkatti nuuf fida jechuudha. Jalqabaaf yeroo duraatiif
haala kanaan isinii fida. Erga haala kanaan isinii fide maal godhuu qabdanii mallattoo raayitii tana yeroo tokkoof raayitii gootan. Raayitii erga kanaan itti gootanii bakka diimaa kanatti dhawattan. Kunoo akkatti isinii baasaa yoo dubbisan isinitti baasee ismaa kajoo isa fuulduraa kana irra cuqaaftan. Kunoo obsaan. Kunoo maashaallah haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif dhugaa isinii banamu haala kanaan isinii fidaa. Amma maal nu agarsiisa? Aazan yoo akkasii aazan barbaadde aazan sirreeffadhuu jedha. Aazan kunoo akkuma asirratti agartan fajrii, zuhur, asir, magrib, ishaa akkasitti nu agarsiisa. Amma wanni godhuu nurraa barbaachisu aazan akka nu aazan barbaanne bakka kanatti babbanuudhaan haala kanaan hunda isaadhaa wal fakkeessuu qabna. Ergasii gadi buunee dubbisa arma gadii diimaa kanarratti cuqaasuu qabna. Obsaan eeggadha. Kunoo maashaallah haala kanaan nu banatee jira jechuudha. Amma kunoo haala kanaan erga nu banatee amma wanni hundinuu jaayiza ta'ee dalagaa eegalee jira jecha. Amma gaa maal godhuu nurraa barbaachisa? Yoo tokkoffaa ji'a isaadhaa laaluu feete ji'een isaadhaa kunoo akkuma armatti agartu bakka kana bakka olii kanarratti tuquudhaan ji'a akka lakkaa'u. Kunoo akkuma asirratti agartan ji'a haala kanaan nu lakkaawaa jechuudha. Ji'a erga haala kanaan nu lakkaa'ee amma keessaa deebinee amma waan biraa laallaa. Tarree gadii kanarratti agartan ji'a yaada tarree gaggadaan of akkana kanarratti akkuma asirratti agartan yoo aazan sirreeffatuu feetan aazan irra deebisanii sirreeffatuu barbaaddan haala kanaan aazan mana aazanaa si fida. Kuni bakka mana aazanaati. Mana aazanaa sa'aatii aazanaa sirreeffattanii jechuudha. Haala kanaan amma sirrii jira. Itti aanu gadirraa itti aanu yoo qura'aana feetan al-qura'aan kan jiru kana risaala lamarra jirtu yeroo tokkoof raga cuqaaftanii qura'aanni guutumaa guututti juuzii 30 asumarraa argattu jechuudha. Maashaallah. Kunoo amma tokkoffaa maal nu fida gadi bu'uudhaan kunoo gadi bu'uudhaan yeroo tokkoof irra cuqaasee isin agarsiisu. Kunoo maashaallah kunoo haala kanaan nu fida. Yoo sagaleedhaan feetes yoo suuraadhaan feetes hatta ingilizileen biratti barreeffamaadha. Maashaallah. Mee wanni beekuu qabdan aappiin kuni bakka itti neetiin dalaguus ni qaba. Bakka itti neetiin hin dalannes ni qaba. Hundumaa gosuma gosaan addaan qaba jechaadha. Amma kuni sagalee suuraa qara'uudhaaf neeta barbaachisu. Sagalee isaadhaa irratti banachuudhaaf dirqama neeta barbaachisa. Sagalee isaatti banachuu barbaadde bakka itti tuquudhaan yeroo tokko fara cuqaaftee obsaan eeggatta. Kunoo bakka gadii harsii lakkaa'u jira. Bakka kanatti lakkaa'ee erga dhibba guutee soddoo. الناس ملك الناس إله الناس ما شاء الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أما مي كإتان الدبرة قرآن haala kanaan erga laallee qura'aanni sagalee feetus suuraan feetus akka feetetti itti baachuu dandeessaa. Yoo sagalee barbaaddee laazima dirqama neeta qabaachuu qabda. Suuraan yoo qara'uu feete neeta malee sii dalagaa jechuudha inshaallah. Kan itti aanu hoo qilbaa kan nu agarsiisu itti aana. Kana dhugaa isheennu qilbaa akka nu agarsiisu yoo barbaanne kunoo haala kanaan nu fida. Mallattoo isii olii kanarratti agartan jee yaada bakka kanatti tuquudhaan lookishinii isin gashaa. Nama waan viidiyoo isinitti dheerisuun barbaanneef lookishinii galuun barbaadu inni gara lookishinii isin dabarsee qilbaan gara ta'e isin agarsiisa jechuudha. Amma hoo kan itti aanutti isin dabarsa. Kan itti aanu gadi kanarratti tuqaa ta'anii agartanii yeroo tokko irra cuqaaftanii kunoo haala kanaan aappii of keessatti qabatee jiru jechuudha. Kuni aappii mataa isaa of danda'e hunda of keessa qabatee jira jechuudha. Aappiin kuni lakkoonnee hamma ta'e ilaalle. Garuu kun akkuma asirratti argaa jirtan hundinuu adda addaan dalagaa. Aappiin kun kan neetan dalaguus kan neetan dalannes adduma addaan jira jecha. Amma mee ani irraa isin agarsiisee aappii kana inshaallah isin turre deemee daawwata. Irraa isin agarsiisee viidiyoo isinitti hin dheeressu isinirraa gaggabaabsa. Tokkoffaa maqaa rabbii 99 kunoo asumarratti agartanii isa isheenna.
kunoo erga haala kanaan isa sheentanii dirqama sagalee waan taheef neeta barbaachisa. Yeroo tokko daqiiqama takka keessatti sekoondii keessatti si banata. Sanii achi mee itti bannee halaallu. Inshallah obsaan nu hordofaa, viidiyoolleen isin dhiyaatee jira. Sirriitti obsaan nu hordofaa. Daqiiqaa muraasa qofa bas dhiifama bileenyan kiyya waan shabakaan kiyya neetwoorkiin kiyya da'iifa ta'eef didaa jira. Shabakaan kiyya da'iifa waan ta'eef didaa jira. Isin haaluma kanaan garuu itti banatuu dandeessanii, haaluma kanaan itti banachuu dandeessanii sirriitti isinii shabakaan keessan hoggaa isin dhufe isinii dalagaa. Dhiifama keessaa na baase. Barbaadu jira shabakaa kiyyatu didee irrallee naa gargaluu didaa jira. Shabakaa kiyya waan dideefi barbaadee irraa gargala. Shabakaan kiyya waan didaa jiruuf dhiifama yeroo tokko daqiiqaa tokkoof dhiifama guddaa. Shabakaa kiyya waan da'iifa ta'eef bakka sanitti na qabee. Garuu shabakaa isin keessan sirrii yoo ta'e amma shabakaan kiyya waan aappii wayiitiin dalagadhuuf na didaa jira. Isin allaa kulli haala diitee erga haala kanaan isinii fidee ammallee kan itti aanu meeshaallah kan itti aanu laalla. Du'aayii yoo barbaadde kunoo asumarratti agartaa balleessa harkaan irratti gad tuquudhaan du'aayiin asirratti illee du'aayiin aappii mataa ofii of danda'e haala isaadhaa waliin jira jechuun haala isaadhaa waliin kuni maal jaa du'aayii kuni waggaa aduun lixxu waggaa aduun lixxuu fi waggaa aduun baatu kunis waggaa bileen keetii yookiin warra keessan guutuu wajjin jirtu kunis waggaa nyaata nyaattu kunis waggaa bileen keetii wajjin jirtu ja'a. Kunilleen xayyaara waggaa kortu kunilleen waggaa qophaa jirtu du'aa qo'attu kunilleen waggaa hundinuu bifuma ofiidhaa gosa gosaatiin jira jechuu fakkeessituma jira. Subhanallah aappiin kun wallahi waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Inshallah isin haaluma kanaan irra gaccuqaasuudhaan guutuu isaadhaa haala kanaan sheentanii argachuu dandeessu. Sagalee itti banachuu barbaaddan bakka isaan tuttu sagalee waan itti baruu barbaanneef amma shabakaan kiyya waan da'iifa ta'eef haaluma kanaan suuraa isin agarsiisee jira. Suuraa isaan agartan jee yaada kunoo haaluma kanaan jira jecha wallahi maashaallah bifa bareedan isin barsiisa. Kunoo amma barumsichi keenya kan itti aanu tabsiyaa kunoo haala kanaan sheenuudhaan tabsii haala kanaan subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar marraa 33 kan jettan yeroo haala kanaan isinii lakkaawaa asirratti kunoo agartan jee yaada isinii lakkaawaa isin tanas butuudhaan isinii daataa deemaa isin afaan jettanii kanas butuu bichaa qubaanii nagumaan irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Maashaallah bileen kiyya viidiyoon isinii dhiyaachaa jira. Viidiyoon isinitti baay'ee guddate. Isa kaan inshallah kee deemtanii ofii keessaniin daawwatuu qabdanii kuni guutuu waan irra deemtanii daawwachuu dandeessanii irra deemaa daawwadhaa. Sirriitti aappii kana fayyadamaan isin jaa aappiin kun wallahi maashaallah waan barbaaddan hunda isin gargaara isin daggafa jechuudha. Kuni kanuma barumsi kiyya aappii makaarrattan dhaabaa. Barumsi kiyya asumarra dhaabbata. Bileen kiyya yoo inshallah rakkoo wayii jira argame yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Waan isinirraa isin dhibe aappii kana koomentii viidiyoo jalatti akka nu barreessitan kabajaan isin gaafanna. Yoo viidiyoochi isin das jedhee jiraates dhugaan qalbii teessan galee jiraate laayik godhuu hin dagatina. Inshallah laayik viidiyoo godhaa. Chaayinaala keenyas sabskiraayib godhuu hin dagatina. Barumsa argachuu barbaaddan chaayinaala dirqama sabskiraayib gootanii chaayinaalli akka guddatu taasisuun dirqama keessan inshallah kabajaan isin gaafanna. Kuni kanuma bileen kiyya islaamaa duniyaarra jirtan mara rabbiin isin biraa jiraatun isin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.